Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu warroonni YouTube tiyya subscribe na gootan warri subscribe na goonillee akka subscribe na gootan kabajaadhaaf jaalala isin gaafadha warri YouTube qabdan warri hin qabnellee subscribe na godha isin jechuu barbaade Oromoo tiyya wal malee maal qabna nu waliin dhaadanaa jettu Oromoon. Akkasuma har'a imo kenna eenyutu nu waliin fayyadamaa jira. Waliin fayyadamaa jirra fakkeenyaaf namni si waliin fayyadamaa jiru eessa jira Itoophiyaa keessa jiramoo biyya Arabaa keessa jiramoo Ameerikaa jiramoo Awurooppaa jiramoo namni imo kennan wajjin fayyadamaa jiru haaluma gabaabaadhaan karaa salphaadhaan karaalee 5 haga 6 isin mul'isu deema ka isin fayyadamaa walii itti fayyadamaatan irraa jalqabe hanga karaalee 5 6 akkas sani ol ta'uu danda'a nafaana buutanii yoo hordoftan sirriitti isinii gala jedhee yaada ijoollee keenya namni imo keessan fakkeenyaaf madaamiin teessan isin wajjin itti fayyadamaa jirtu moo fayyadamaa jirtu akkasumas fakkeenyaaf qara biyya banattanii imo keessa yoo dhuftanii jiraattan namni biraa lakkoofsuma nu qara biyya bananneeru sanii yoo harkaan qabne lakkoofsa sanii biyya dhiisnee yoo dhumne namni biraa ammoo ka biyya keessa jiru imo keenya nu wajjin fayyadamaa jira ka jedhu haala salphaadhaan akka itti beektani isinitti agarsiisa akkasuma madaamiin teessanis ta'uu dandeetti imo qofaa miti gama WhatsAppitiinis jira akkasuma gama Telegramiidhaatiin yeroo namni rikoordii nu erge akkamitti rikoordii namaasa uluu namni nu jalaan balleessin akkamitti dabnee seef godhachuu dandeenya ka jedhu meseejerii ni qaba Telegramiin ka jedhu ni qaba WhatsAppii akkamitti namni nu wajjin fayyadamuu dhabuu kennan beennaa ka jedhu kana hunda keessatti isin barsiisuudhaaf qophiidha mee har'a karaalee imo ittiin namni nu wajjin fayyadamaa jiru tokko isin agarsiisuuf deema na wajjin turaa fakkeenyaaf imo isitti fayyadamaa jirtani mee anamma imo ufuma kiyyaa silkii lama irraa qaba jechuudha imo ufuma kiyyaa silkii lama irraa qaba kuno imo fayyadamaa jiru ammoo silkii kana irra kana imo kana nama biliyeena tokkotu itti fayyadama jechuudha tokko oli biliyeena tokko pilaasiidha nama fakkeenyaaf imo keessa seena jechuudha asumaani imo keessa yeroo seene bakka profaayilii kanaanis argachuu dandeenya kanniinis fakkeenyaaf expressii friend of friendii kanni ofirraa cufuu yoo barbaadan stooriidha jechuudha kunneen fakkeenyaaf kanni ofirraa cufna hojjetan taate yoo cufuu baattanis rakkoon qabu mee amma asumaan gama imo kennaa seenna kuno as biratti ni argitan jedhee yaada pilaasii tana fakkeenyaaf profaayilii kennallee tundhee jala galuu dandeenya jechuudha ammaaf ammoo maal goona kuno asitti pilaasta jettu tana tudha jechuudha mina wajjin hordofaa pilaasta jettu erga tundhee mooriin jirti kuno as biratti moor jennee keessa seenna fakkeenyaaf kunooti sitingii ni argitan jedhee yaada sitingii keessa akkuma seeneeni anamma maal gochuu deemaa jira kunooti account security ka jedhu kana gattuqa jechuudha fakkeenyaaf eenyutu akkana wajjin fayyadamaa jiru beekuudhaaf kunooti manage device ka jedhu kana tunda jechuudha ingiliffaa dhiifama amma kuno akkuma argitani imo kiyya nama lamatu itti fayyadamaa jira jechuudha nammeen lamaan sun eessa jirani mobaayilii akkamiitiin fayyadamaa jirani isaan lachuu kunooti jechuudha amma fakkeenyaaf Samsungiin kun jalqabarra ka jiru kiyya jechuudha amma fakkeenyaaf kuno asirratti nama lama siin jedhee jira kuno online tu siin jedheera nama lamatu itti fayyadamaara jedha amma fakkeenyaaf kana ofirraa baasuu barbaada jechuudha kunis silkii biraa irraa qaba waan ta'eef kunis imo kiyya jechuudha eessaatti fayyadamaa akka jiru kunooti biyyas kaayee jira asis kaayee jira jechuudha fakkeenyaaf mee amma as bira dhufa jechuudha as biratti delete jettu tana tuqaa jechuudha delete tuqaa kuno amma haaluma salphaadhaan as delete godhaa jechuudha fakkeenya delete amma ofirraa baase kuno delete ta'eera jechuudha kuno tokkotti naa deebi'ee jira jechuu kiyyuma qofatti kuno online qarra lama jedhe suni amma tokkotti naa deebi'ee jira amma silkii mikiyya qofatti naa deebi'ee jira jechuudha Samsungidha kuno silkii ani itti fayyadamu isarra naa deebi'ee jira jechuudha kana qofaa miti
ammas gaduma ammas asuma keessaa usun baanes yookiin bahuufis amma mee fakkeenyaaf as keessaa baanee jenna ammas jechuudha. Ammallee isuma dhandha asuma dhumnaa jechuudha kun pilaasii tana irra dhumnaa jechuudha. Fakkeenyaaf pilaasii mata nagattuudha moorta jettu tana tunna erga moorii tunni ammoo ammallee sitingii keessa seenne jechuudha. Sitingii keessa erga seenne private tana tunna jechuudha. Maaliifuu namoonni online itti akka nu argine yeroo nu erra seenne fi yeroo nu baanes akka nu argine maal gochuu qabna private tana tunna jechuudha. Private irratti listii siinii tajettu tana isirra gattuudha jechuudha. Maaliif namni online jirraa fi hin jirru kennaa yookiin online sa'aatii kam akka baane sa'aatii kam akka seenne akka nu argineef jechuudha. Amma kun akkuma argitani ani online jira jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf kun asirratti namoota ani save godhadhe qofa yookiin namoota lakkoofsa kiyya save godhatan qofatu naaf argachuu danda'a yookiin arguu danda'a online kiyya jechuudha. Asirra yoo godhe namni lakkoofsa kiyya hin qabnes karaa aadii imootiin na argachuu danda'a jechuudha asirratti jechuudha. Everyone ka jedhu kanarratti my constant irratti ammoo namoota lakkoofsa kiyya save godhatanii fi namoota an save godhe qofatu na argachuu danda'a jechuudha. Kanuma hundarraayyuu akka namni hundinuu online kiyya na argine yoo barbaade nobody ta jettu tan irra godhadhaa jechuudha. Kun amma asirra godhadhee jira nobody irra godhee jira jechuudha. Ammas irra deddeebi'ee asumaan jechuudha. Kunniin warra blookii maal jedhu ammallee kunu as bira dhufaa jechuudha. Yeroo ati online nama barreessitu yookiin namni si barreessu akka argine maal gochuu qabda as bira dhufaa jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf yeroo nama barreessite nama geengoo bulee tana godhu namni sun akka online jiru si agarsiisaa jechuudha. Yookiin akka ati online jirtu nama sanitti ni agarsiisaa jechuudha. Amma kana maal godha asirra yoo godhadhe namoota hundatu argaa jechuudha akka online jiru yookiin akka barreessee fi barreeffama bulee geengoo tana naa kaa'ee jechuudha. Amma asirra yoo godhe namoota seefii koo qabanii fi akkasumas namni an seefii an qabu akka an online jiruun arguu danda'a jechuudha. Maal godha akka an barreessaa jiru akka na argineef asirra godhaa jechuudha. Nobody irra godhadheeraa jechuudha. Kanuma jechuudha. Ammas irra deddeebi'ee kunooti. Amma mee kun asirratti argitan jedhee koolii miika jedhu kanarrattis ni argitan jedhee yaada kunooti. Amma fakkeenyaaf namoota naa bilbiluu barbaadan yookiin namni si haa bilbiluu barbaadda yoo namni si hundi si haa bilbiluu barbaadu ta'e everyone tan irra godhuu jedha. Namoonni lakkoofsa keessiif godhataniif kaseef godhanillee yoo si haa bilbiluu barbaadde everyone tan irra godhuu jedha. Kun asirratti argitan jedhee yaada. Yoo ammoo san hin barbaadu jette kun asirratti my constant ka jettu kana isi argitan jedhee yaada. My constant tana namni lakkoofsa keessiif godhate qofa akkasii dawwaluu barbaadde my constant tana irra godhuu jedha. Kun amma namni hundi akkanaaf hin dawwaleef namuma ani lakkoofsa kiyya save godhatee fi namni lakkoofsa isaanii save godhadhe qofti akkanaa dawwalan heeyyama kenneeraa fi jechuudha. Kana qofaa miti jechuudha. Kunniin ammoo warra bilookiitii jechuudha. Ammas duuba deeba jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf as bira dhufaa jechuudha. Function jettu tana bira dhufaa jechuudha. Function jettu bira amma fakkeenyaaf namoonni fakkeenya pilistoorii gubbatti friend of my friend arguu barbaaddaa jedha story kan geerratti. Ani ammoo arguu waan hin barbaanneef ni cufadhaa jechuudha. Akkasumas sagalee namaa jechuudha. Vocabulary kana makamii kanama biraa dhaga'uun barbaadu yookiin namoota biroon dhaga'uun barbaadu jedha akkasis cufachuu danda'a jechuudha. Yookaan ammoo banadhee dhiisuu danda'a jechuudha. Expressing tunis friend of friend afotti argamtii jechuudha. Isiillee arguun barbaadu waan ta'eef namnillee arguun barbaadu waan ta'eef isiillee ni cufadhaa jechuudha. Akkasuma ammoo as biratti jechuudha. Namni si beeku lakkoofsa kan kee akka argatu yookiin immoo kan kee akka argatu heeyyamuu barbaaddaa naan jedha jechuudha. An amma fakkeenyaaf yoo heeyyamuu barbaanne inni cufadhaa jechuudha. As birattis chaafti listi ka jedhu kana birattis yoo barbaadden cufadheeraa jechuudha. Amma maaliifuu namni na arguun barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube chaanaalii irra
soorii imoo chaanaalii irratti jechuudha. Haaluma salphaadhaan akkana akkaniyyuu ofirraa cumneerraa jechuudha. Fakkeenyaaf ammas as bira dhunnaa jechuudha. Kunoo eessa bira as bira no akkas jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni yookiin ati beenne aadii si haa godhanii barbaadaa jedha. Kun piipiluu aadimii namni aadii si haa godhuu barbaadaa jedha. Fakkeenyaaf hin barbaadu jedhe inni cufadhaa jechuudha. Akka namni imoo kiyya keessa seenee aadii naan goonee jechuu barbaadeeti. Ijoollee keenya kanumatti aansee ammas mee waan tokko isinitti agarsiisuu danda'a. Namoonni keenya yeroo baay'ee namni kun lakkoofsa kiyya qabu akkamitti namoota kunoo amma akkuma argitan ofirraa baaseera jechuudha. Qara histoorii irra jiru namoota anseef godhadhe qofatu irra naa jira jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf namoota anseef godhadhe qofaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ammas mee waan tokko isin agarsiisa. Asuma seenna jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo argitan jedhee yaada pilaasii namoonni baay'ee yeroo baay'ee namni imoo kiyya seef godhatee hin jiru akkamitti lakkoofsa kiyya eessaa fuute jedhanii yeroo namni imoo isaan hin beekne isaanii dhufu gaafachuu danda'anii jechuudha. Isas akkamitti akka gaafatan isinitti agarsiisa asirruma jira. Kunoo fakkeenyaaf aadi fireentii tajettu tana argitan jedhee yaada. Aadi fireentii tajettu tana jechuudha. Fakkeenyaaf mee gadumatu ilaalla jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoota qara lakkoofsa isaa dagatte yookiin namoota lakkoofsa isaa qara dura seef gootee kaatee deebitee si jalaa bade aadi fireendii keessaa akkanatti argachuu dandeessaa jechuudha. Yeroo baay'ee namni keenya lakkoofsa kiyya eessaa fuutee lakkoofsa kiyya eessaa argattee lakkoofsa kiyya eentu sii kenne jennee wal gaafanna jechuudha. Fakkeenyaaf nama akka tasaa nurra dhufe aadi nurratti godhee jechuudha. Kunoo as keessuma argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf kaaluma salphaadhaan imoo keessa seennee jennaan imoo keessa aadii fireendii akkuma salphatti argachuu dandeenya. Irra deebi'ee kunoo bakka pilaasii tana tuttanii aadii fireendii namoota qara yookiin biyyatti saa ta'u walii haasoftanii biyya arabaa dhuftanii dagattan aadii fireendii bira dhandhe kunoo as biratti akkanatti onnuyaa jechuudha. Kanneen keessaa ka barbaadan aadii gochuu dandeessu isiniin jechuu barbaadeeti ijoollee keenya. Haaluma salphaadhaan imoo karaalee kanneeniin akka ofirraa cufuu dandeessan. Kunoo amma fakkeenyaaf ani histoorii nama nan beenne yookiin namni isin argachuu hin danda'u anis nama argachuu hin danda'u histoorii irra jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf ofirraa cufee jira jechuudha karaa gabaabaadhaan. Kana waan isinin galle akkana gaafattan abdiin qabaa isinin jechuu barbaadeeti. Galatoomaa YouTube kiyya ammoo subscribe naa godhaa na jajjabeessa. Waan gaafii qabdan WhatsApp irraalles tele Instagram akkamitti fakkeenyaaf rikoordii namni nu godhe namni dafee yoo nu jala balleesse yookiin namasni sun dogoggora hawaanuun jedhee ka'ee dafee waa akka hadhe akka nu seessa seenee dhageeffanneen akka hadhe akkamitti seef godhachuu dandeenya ka jedhu Telegram irraanis ni dhufa. WhatsApp illee akkasuma online kanas profaayilii akkamitti dhoofachuu dandeenya karaalee hundaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf imoo mee amma fakkeenyaaf imoo profaayilii kiyya akka namni argine gochuu ni barbaada yoo ta'e fakkeenyaaf mee amma fakkeenyaaf imoo profaayilii akka namni na argine gochuu ni barbaada yoo ta'e ani profaayilii kiyya amma fakkeenyaaf kunoo asirratti ni argitan jedhee yaada. Asirratti eenyu profaayilii kiyya daawwateera waan jedhu kunoo nama kana tokko qofa daawwateera isiniin jechuu barbaadeeti. Akkasuma profaayilii kiyya ammoo akka namni argine gochuun maal gochuu qabna. Amma bee fakkeenya profaayilii jijjiirachuu barbaadeen jechuudha. Immoo profaayilii jijjiirachuu barbaade asitti kunoo akkuma beenu fotoodha. Asitti ammoo foto ka'uu barbaadde amma irra kaachuu barbaadaayidha. Amma imoo aktar ka jedhu kana akkana gattu qannaa jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf an profaayilii jijjiiradhee ilaalu asirra anamma profaayilii jijjiiradhee ilaalu mee isiniin jechuu barbaadeeti garuu profaayilii natti tole hin jiru mee jijjiiradha. Haaluma salphatti jijjiirachuu ni danda'a jechuudha. Mee fakkeenyuma tokko isinii kaa kunoo amma kanaan jijjiirachuun barbaadaa jechuudha. Amma fakkeenya mee amma
Kun akkuma argitani profiiliin kiyya jijjiiramee jira jechuudha. Kun argitan jedhee yaada profiiliin kiyya jijjiiramee jira jechuudha. Gaafii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Galatooma.